ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ናት ኑንጀዱ ጋፋ ፈርሶ ሳኒቲፍ ሐረቄ ሳኒ ቁፈኒ ጀደን ገሩ ጋፋ ዋን ዱገን ደበን ጋፋ ሰሙ ሳኒ ዋን ኢቲን መቼሰን ደበን ሐርካፍ ሚለነማ ሂደኒ አከ መስቀለ ዳመራት ኢቲናናአኒ ጨፈራ ኢቢዳን ጭዲዳፍ ቆራኒ መከኒ ልቡነማ እሱነምኒ ልቡነማ ከሰጅሮ ኢቢዳን ጎ እሺ አየናት ኢትዮጵያችሁን እቺ የእምነት ሀገራችሁን እቺ የብሔር ብሔረሰብ ሀገራችሁን እቺን ፈሪሃ እግዚአብሔር አለባት የምትሏትን ኢትዮጵያችሁን አየናት የሰውን ህይወት ሰውን ያህል ፍጡር በእሳት ስታነዱ ሲወጣ እየገፋችሁ ጭድ እየነሰነሳችሁ ማዳበሪያ እያረጋችሁ የሰውን ልጅ እንደ በቆሎ ስትጠብሱ አየን። ለሞኑ ይሄ እምነት አላችሁ? እናንተ እኮ አታፍሩ። የሰው ስጋ እንደዚህ እየጠበሳችሁ አንዴ በዳቦ አንዴ በእንጀራ እንብላ እያላችሁ የበሬ ስጋ ትጾማላችሁ። ከንቱ ፍጥረቶች ናችሁ። ልክ እኮ ዳመራ ለኩሳችሁ የምትጨፍሩ ነው የምትመስሉት። ህሊና የሌላችሁ ከናንተ ጋር ነው ይሁሉ አመት ይኖር ነው። ይሄ ነው እናንተ ሰባዊነት። የሰውን ዘር እንደዚህ ስታወድሙ አየናችሁ እኮ ዘይት ጠፋ ብላችሁ እንዴት እንደተንገበገባችሁ። የሰው ህይወት ሲያልፍና የሰው ህይወት ሲጠፋ ግን ቆማችሁ አሸሸ ገዳሜ ስትሉ ነበር። ይሄ ነው ሰውነት። ይሄ ነው የእምነት ሀገር። ደግማችሁ ደጋግማችሁ አሰቃያችሁን። ደግማችሁ ደጋግማችሁ አረዳችሁን። ንጹህ ሰው ምን ስለበደለ እንደው ጀግንነት ካላችሁ የወታደር ልብስ ከለበሰ ሰው ጋር አታገኑ። የእናንተ ጀግንነት ንጹሃኑ ዜጋ ምንም የማያውቁትን እንደዚህ አሰቃይቶ አንዴ ገደል ውስጥ ከሎ መክተት ነው። አንዴ ደግሞ ከነ ህይወታቸው ባህር ውስጥ ከቶ በውሃ ተነፋፍተው እንዲሞቱ ማድረግ ነው። አሁን ደግሞ የቀራችሁ በእሳት ማንደድ ነበር ከነ ህይወቱ። ይሄ ነው እንግዲህ እናንተ ሰውነት። ምን ያላረጋችሁን ነገር አለ? እና እኛ ተጋሮች ይፈረድብናል እናንተን ብንጠላ። እና እኛ ተጋሮች ይፈረድብናል ኢትዮጵያውያኖች አይደለንም ብንል። በዚህ ሰዓት ሰይጣን ራሱ ማለት ነው በእናንተ በጣም ተገርሟል። የእናንተን ያህል ጭካኔና አይምሮ ቢስነት የለውም በዚህ ሰዓት። በእውነት እናንተ በጣም ነው የምታሳፍሩት። ቱ ኢትዮጵያዊነት ቱ ለዘመናት ከናንተ ጋር የኖርኩበት እድሜ ቱ አሳያችሁን። ይሄው የሰውን ፍጡር በእሳት እያቃጠላችሁ ከነ ህይወቱ ገላችሁ እንኳን ቢሆን አይኑ አያይም ነበር። እንደዛ ከእሳቱ ለመውጣት ሲንፈራገጥ መልሳችሁ እየጨመራችሁበት ነበር። ደሞ ንግር የምትናገሩት ነገር አጸያፊነቱ ቱ ኢትዮጵያዊነት። አሳፋሪዎች ናችሁ ወራዶች። በዘርዘራችሁ ይድረስ። ኑከኛ ጀነስ አማነ ሃር ከሲፍሩ ኩነ ወዮ ወዮ ሐመኙ ማንከ ዳንጋ ደበራን ኩኖ አርግነ ወዮ ወዮ ቄሮ ፊቀረ ልቡት ደብደ ቦቹ ሲባፍናን ወዮ ወዮ ሂዳ ፈጀታ መቃኑ ፍላቴ ሾሮር ከስማን ወዮ ወዮ ሙክቲ ቆቶ ባር ሙከራጅቴ ኦፎ ማሙሬ ሰኝ ሳሚቴ ዲላሰር ሚዮር ሙማን በገማ ቢራዲኖ መካና ማልጀና ገዳዲ ጌጋ ደዶፊላቴ አዩ ኦሮሞ ሂዳት ላቴ ዱሪስ ነፍጠኛን ተጋኑን ተለ ሉጋሳን ባኔ ባዳና ኖሌ ቢራንሳቱ የሙዲን ዲና ተኩማ ካኔ ብያሸባና ተኩማ ካኔ ብያሸባና ተኩማ ካኔ ብያሸባና hangaarratti ummata kana wajjin nuti Itoophiyaa jedhamnee waamamuudhaaf iyyuu pu akkuma mucaan kun jette የጭካኔ አይነት ሰምተናል። የጭካኔ አይነትን አይተናል። በታሪክም ይሁን በይሁንም ተወልደን አድገን በታሪክም እያነበበን እስከ ዛሬ ደርሰናል። ግን እንደዚህ አይነት ጭካኔ አይተንም ሰምተንም አናቅም።
seenaa keessatti gara jabummaa argineerras dhageenyeerras baay'ee isaa seenaa Minilikii of dhannee jennee jechuudha. Akkuma ilmaan isaanii ያ አባቶቻችን ታሪክ እንመልሳለን አኩመ ጀደን erga deebisu jalqabanii bubbulanii jiru nuti ofirraan barre malee qaata gara jabummaa isaanii nutti agarsiisu erga jalqabanii tuttureera bubbuleera namoota walloof amaaraan yeroo wallolan sana keessatti ummata walloo sababa isaan oromoo ta'aniif sababa isaan muslima ta'an qofittiidhaaf dhaqanii weeraranii jaarramee qaaf weeraramte jaarramee qaaf rukutaa turan jechuudha walakkaatti galfatanii garuu kan jarri barana godhan jimlaadhaan maatii tokko mana keessatti dhaqaniituma lafti kan keenya dhanii weeraraa turan jechuudha biyya mootummaan maqaa oromoodhaan qabatee aangoo kana keessa jiru irratti nama madaa'ee jiru ambulaansii keessaa buusanii akka amantaan saba kamii amantaan kamiyyuu muslimas ta'e kiristiyaanas ta'e pheenxees ta'e amantaan yoo ibiddatti amante maal amantaan gara jabummaadhaan nama ajjeesu jedhu tokkollee hin jiru harkaaf miila namaa hidhanii akka namni sun hin sochoonetti osoo lubbuun keessa jiru osoo gubaniillee osoo ajjeesaniillee gubanii nama rakkisu yookaan namatti ulfaachuu dhiisuu danda'a. Dhimma kana irratti mootummaan amma yoonaatti deebiin laanne miidiyaaleen Itoophiyaa miidiyaaleen mootummaa amma yoonaatti dhimma kana irratti deebii hin laanne kanas ta'ee sana saba kam irratti raawwatamu jechi isaan jedhamu gocha kana raawwatan sabni Oromoo osoo yeroo ammaa kana keessatti afaan hin qabamne yookaan akka galaanaatti haalli isaaf mijatuu baatees osoo dho'ee jedhe jechi wanti gochi kun qofittiin hin ga'aniin ummata Oromoo. Maaliif jennaan addabaabaayii irratti mootummaadhaanis waan raawwatamaa jiru argaa jira. Finxaaleeyyotaanis finxaaleeyyota Amaaraatiinis gocha godhamaa jiru argaa jira. Inni kun immoo namummaa humanity miibbaan nagara alla. Humanity akka amantaatti yookaan akka sabaatti yoo yaadu dhiisne saba akka sabaatti xalaata walii ta'uu dandeenya. Diina walii ta'uu dandeenya. Humanity miibbaan nagara. Namummaa wanti jedhamu jiraachuu qaba as keessatti. Namummaan osoo erga hin jirre aadaa keessatti illee safuu keessatti illee wanti tokko illee wanti nama dhorgu erga hin jirre tokko tokkoon hawaasa namoota hundaa deemanii gocha kana irraan dhaqqabsiisuu danda'u jechuudha. Mootummaan yoo ba'e miidiyaa irratti hin dubbanne gocha kana deeggareeraa jechuudha. Silas godhaa jira raawwataa jira waan ta'eef. Kan biraa ammoo abbootiin amantaa biyya keessa jiranus biyya alaa jiranus keessatti warri biyya keessa jiran gocha kana muslimas haa ta'u kiristiyaanas haa ta'u gocha kana ba'anii hin morman yookaan hin balaaleffatan taanaan amantaa isin sagadaa jirtanuuf waaqni isin sagadaa jirtanuufiif waaqa isin qabdanu namummaa isin qabdanu jechuudha. Namummaa miti kun amantaan kamuyyuu gocha akka kana amantaan deeggaru hin jiru waan ta'eef dhimma kana irratti baatanii kan hin balaaleffanne yoo ta'e hin sobdu jechuudha sobdanii gugguuftu jechuudha. Amantaa kamuyyuu haa ta'u silaa mootummaan beekamaadha gocha kana yookaan sirna jaraa deebisuudhaaf jara wajjiniin tattaaffataa jira waan ta'eef fedhii jaraa guutaa jira waan ta'eef humna kana qabee dhaabuu dadhabeetii miti mootummaa jechuun amanee kan ofitti amanee biyya tokko bulchuudha malee kan akka maatii nama 2-3 bulchuu miti mootummaa jechuun waan biyya isaa keessatti ta'aa jiru hunda isaa yoo to'annoo jalatti hin oolchine yookaan kan gocha kana warra raawwatan kana badi seeratti hin dhiyeessine ta'e mootummaan hin jirtu silumaa hin beekna mootummaan jiru mootummaa jaraaf falmu yookaan aadistii sirna jarri barbaadan sana mootummaa deebisuudha. Tarii ቪዲዮ kanaan arguu dandeessu ta'a. እነዚህ አይነት እርኩሶች እነዚህን ገለመሙት አይደል
እንደ ፍየል በልተ ጠብሰ በልተ መሞት ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ቪዲዮን ኩን erga maali dabarsa droboota saaniiti warra kana ajjeesnee gumaa jaraa baasuu illee yoo dadhabnee jenne fayyaadhaan qabnee gumaa jaraa baasnu malee nu keessaa hin ba'uu jechuu isaati. Osoo lubbuudhaan jiranuu hiree argattanitti fayyadamaati yookaan ajjeesaa yoo otoo lubbuudhaan jiru gubaa jedhaa jira. Labsiin waraanaa qaata uummata Oromoo irratti labsame qaata hojiirra oolchuu jalqabanii jechuudha. Jarri maqaa Amaanu'eeliin jechuudha. Mootummaan shanee addabaabaayii haadha fuulduratti ajjeeseen nama guuf hundumii banatee humna waraanatti hin bitee Wallaggatti ergee naannoo adda addaa irratti ergee faannoo hidhachiise ummata Oromoo akka kanatti qabeenyaa isaanii irratti lafa isaanii irratti fayyaa osoo lubbuudhaan jiru harkaaf miila hidhee gubaa jiru maqaa Amaanu'eeliin kadhataa turan jechuudha. Maqaa amantaa da'oo godhatanii ummata akka kanaati wajjiniin Itoophiyummaa biyya himachuun baay'ee qaaniidha. Hanga yoonaatti lammii Itoophiyaati ofiin jechuun dhumtinuyyuu baay'ee nama qaaneessa. Gochi kun immoo ummata Oromoo biyya keessaas biyya alaas hin kaasu taanaas yoomuyyoo yoo dhufee hunda baasaa manatti gogorra'ame ummanni Oromoo hin dammaqu jechuudha. Sodaateera mootummaa kana bareeche sodaateera harka kennateera. Ilmaan isaanii fuulduratti osoo ajjeefamanuu callisaa jira abbootiin kan keenya. Ijoolleen illee osoo maatiin isaanii fuuldura isaaniitti mootummaa kanaan ajjeefamanuu calam jedhaa jira. Sodaateera ummanni Oromoo sodaa guddaa keessa jira. Sinitti haa himu. Kun erga nun dammaqsinu ta'e. Waboon kan inni hidhatee baddaa keessa jiru dhimma dhuunfaa isaatiif miti beekaa. Diyaasporaa warri biyya alaa jirtanus jechuudha. Miidiyaawwan adda addaa irra baatanii wacuurra waboodhaaf rasaasa bitaa gumaa kaffalanuufi gumaa har'a abbootii kan keenya kana dhiiga kan keenya kana lammii Oromoo irratti saba kamiyyuu haa ta'u nama fayyaa lubbuudhaan jiru ibiddatti gangalchee gubee kana akka gumaa isaa deebisuuf yoo feetan tokkoof tokko woboo bira dhaabbadha rasaasa bitaa fi meeshaa bitaa fi jarri maqaa du'aa maqaa Oromootiin kadhataanii meeshaatti bitaa jiru faannoo jiraatti waan ta'eef. Kanaaf dhimmi kun dhimma paartii tokko paartii lama qofa laallatu miti uummata Oromoo hundarra darbee mirgi namoomaa sabaaf sablammii guutuu biyyattii hunda laallata waan ta'eef dhimmi kun callifamuu hin qabu. Torban kana keessa saa ta'u jee kana keessatti dhimma kana uummata Oromoo hubannoo godhamee fi kan biyya keessaas biyya alaas miidiyaa irratti duula adda addaa godhamee adda bilisummaa uummata Oromootiif waboodhaaf meeshaan bitamee gumaan kun akka inni kaffalamu gochuu danda'uudha qaba. Sagantaa kanarraaf qabadhe kana fakkaata waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Ya harka nyaatatti kan faanni keentollee gaarii galaanii fi kan haceekoo nyaatte keenya baranaa olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. Jannee si amanne harka siif rukunne wayyo wayyo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo argine wayyo wayyo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyo wayyo hidhaaf ajjechaa maqaa nuuf laattee shoror keessummaan wayyo wayyo mukti qottoo